kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota booniitiif har'ammoo qophii bifa toosamaan kan fakkaatu isinii qabadheetiin jira. Innis maal jettan seenaa Beeteliif Aynaalam namoota jedhaman lamaan jaalawwan lamaandha. Seenaan kun seenaa dhugaadha. Bifa toosamaatiin kan isinii dhiyaate. Seenaa kanarraa waan baay'ee hubattu jedheen abdii guddaan qaba. Isinis TV booniitiif subscribe gochuun dagatinaa, dhaggeeffadhaa, share godhaan isiniin jedha. Torbaniin qophii kofalchiisoo prank wantoota akkas ta'an TV kanarratti isinii dhiyaatu share godhaa isiniin jedha. Amma kallattiimaan gara soosamichaatti isin dabarsaa. Bultii waliin ijaaruuf inni ishee malee isheenis isa malee jechuu dhiisuuf waadaa waliif seenu. Waadaan isaanii kun ammoo kan cal'isee singanuu nanganiin waliin jedhan osoo hin taane qaamni seerawaa ta'e akka beekuuf mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Mandiitti qaamaan argamuun waliif mallatteessaniiru. Mallattoon kunis ragaa jaalala isaanii isa guddaa ta'uun isaanis caalaatti waliif of yaaduutti fufan. Yoo Beetel barnoota qophaa'inaa ishee xumurtee qabxii barnoota olaanaa akka seentuuf ishee dandeessisu argattu, Aynaalamis hojii duraan hojjetu geeddarachuun waardiyyummaa argate waajjira faayinaansii magaalichaatti. Nagaan dhaqii nagaan naaf galiin waadaa isaanii mallattoon raggaasisan chaappaa waliigaltee fi jaalala isaanii taasisuun wal geggeessan. Ramaddiin ishee dhaqqabe Diillaa Yuunivarsiitii waan tureef isheen gara sumatti, innis ammoo amma isheen eebbifamtee dhufuun waa'ee jireenya gara fuulduraa waliin karoorsanitti waa ciminaan hojjechaa ishee eeguuf ofiif waadaa seenee gargar bahan. Kan yeroo isheen boqonnaaf dhuftu wal argan ta'us waliif bilbiluun yaada jajjabinaa waliif kennuun osoo addaan hin citin waggoonni 3 xumuraman. Deebites dhufte wanni yaadames ta'e kanneen milkaa'ina isheetiif gahee barbaachisaa taphatan maatiin ishee, keessumaa obboleessi ishee, kaadhimni ishee Aynaalam Tasfaayes gammachuu guddaan guutaman. Gammachuu ishee kan isaanii taasifatan, silas gammachuun kan ofiiti. Kan ofii kan hin taane ammoo haa ta'u malee faarri Beetel erga kaampaasii seentee natti agarsiiftu natti hin tollee jedha dargaggoo Aynaalam. Akka inni jedhutti erga dhuftee as gaaffii waa'ee gara fuulduraa maal yaaddaan ishee muddus deebii garaa isaa ga'u argachuu hin dandeenye. Kanaalichi galuufii dide kaadhimni ishee gaaffii kana dhiyaana halkaniif guyyaa taasise. Maal yaadde isheen? Maalan godhe laataa? Maaliif callifti? Yaanni jedhu sammuu isaa keessa erga deddeebi'ee galee oolee buleera. Kunis inaaffaan akka qabamu isa taasiseera. Beetinaaf deebisikaa waa'ee gara fuulduraa maal yaaddere? Gaaffiin wal fakkaataaf irra deddeebi'u kun kan isheen uffisiise Beetel deebii tasa hin eegamneef tarii arraba ishee irraa bu'ee hin fakkaanne laatteef. Na dhiisii sin barbaadu jechuuf Beetel akka sababa qabduutti dubbatti. Yoon kaampaasii jiru hariiroo jaalalaa nama biraa waliin eegalteettaa, kanaaf sin barbaadu abbichuma faana xumurii jettiin. Aynaalam gama isaan lakkii isheedhaa kanan irratti waan biraa jalqabe malee lafaa kaatee sin barbaadu naan hin jettu. Yoo xiqqaate waggoota waliin dabarsineerraa amma jettee amma haala kanaan nan mufachiiftu. Maaloo dhimmicha naaf qulqulleessaa, ani baay'een ishee jaalladha. Yoo dandeessan yaada ishees naaf geeddarsiisaa jechuun amma ergata. Hiriyootuma ishee keessaa kan isheetti siqxi jedhee fi waa'ee ishee sirriitti beeku. Irra deddeebiin jaarsummaa ergatus, ofii deddeebi'ee baaf galaa ishee dhorkatus, deebiin garaa isa ciibsu, kan yaada isaa tasgabbeessu, qalbii rarree iddootti deebisu hin argamne. Inni maaliif nama biraan irratti calqabee gama isheen lakkii ana waayyuu hin qabu tarii suma ta'a maleen wal falmaa torbanoonni lakkaa'amanii xumura irratti garaa muratuuf yoo sin barbaadu jettuun inni namanne. Ammas fulbaana 4 bara 2004
Guyyaa keessaa naannoo sa'a 8 dargaggeessi tokko gara raabsa bobaa yookaan maaddaatti goruun asiidii bituuf gaafata. Salfariik asiidii. Gaaffiin maal si fayyadaa keeraaf namoota gurguran irraa konkolaataa fidhaa. Deebiin isaa namni kun salfariik asiidii walakkaa liitiraa bitatee gara naannoo mana jireenya isaatti qajeela. Fulbaana 4 bara 2004 galgala obboleessi Beetel manatti hin galle. Maaf tureen 10 kaatee 10 teessi. Saalamate hin dhufne. Ammas dhikkisni onnee ishee dabaleera. Maaliif turee duroo hangana hin turuu saalamaaf walakkaa ta'e.